Gaafan of ajjeese hunda isaa gaabbitaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan nama barsiisanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Dhuma qophii keenya guyyaa har'aattis odeeffannoo guyyaa har'aa sharafa maallaqaa baankii fi gabaa gurraachaa maal fakkaata maal argisiisa ni dabale moo ni hir'ise moo sanuma kan jedhus kan ilaalu ni ta'a. Kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyyee machuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti maatii kiyya bira taa'een baradheen ergan xumuree booda kutaa 12ffaa booddee immoo yuunivarsiitii Haramayaa barnoota ji'oogiraafiitiin nagahee bara 2008 barachuun eegale. Xumurees bara 2011 battaluma hojii barsiisummaa argadheen hojjechuu dalaguun eegale. Maatiin kiyya maatii baadiyyaadha. Akka mucaa qotee bulaa tokkootti qoteen, camadeen, horii eegeen, bineensa bosona keessaa adamsee ajjeeseen nama guddatedha. Haadhaa fi abbaa koofis mucaa hangafaati. Yoo ati baratte warreen eegoo kees barnoota gadi jedhanii baratu naan jechuun haatii fi abbaan koo akkan baradhee xumuruuf baay'ee narratti qabsaa'aa turanii. Sa'aatii garaa garaa irratti barnoota addaan kuteen fuudhuuf fedhii ani godhadhullee haa ta'uutii garuu haatiif abbaan koo lakki hin ta'u naan jedhanii jaalallee ani qabadhu na dhiisisuun barnoota dhiistee yoo fuute qabeenya nurraa argattu hin qabdu naan jechuun na doorsisanii barnoota qofatti akkan jabaadhu na taasisanii. Kanaan anis barnootattillee cimaa waan nan tureef jabaadhee qabxii hojjechuun hanga kutaa 12ffaatti baradhe. Kutaa 1 hanga 8tti sadarkaa kan hin ba'u kanan ture. Kutaa 9 haga 12tti immoo xiqqoo gadi bu'een sadarkaan kiyya 5 hanga 10tti ta'e. Qabxiin maatirikii kutaa 12ffaas baay'ee na jalaa gadi bu'eera. Sababa kanaaf barachuu kan hin barbaadu barnoota seeraa ta'us kan na dhaqqabe garuu barnoota ji'oogiraafii barachuudha. Mucaan baadiyyaa akka ijoollee magaalaa carraa hedduu nama qabu mitiiree anis carraa hedduun arganne. Hiriyoonni koo barnoota soshaalii maddiitti baratanitti kabraa maallaqaan baratanis maatii kiyya jireenya isaanii kanarratti hin rakkisu jedheen waan naaf ergan ameen jedheen fudhadheen barnoota kiyya qayyabachaa ture. Har'a sana gochuu koo dhiisuu kootti dhiibbaanni jireenya koo irratti fidaa jiru baay'ee guddaadha. Hiriyoonni koo na waliin dalagan maallaqaan barnoota akkaawuntiingii fi ikoonomiksiidhaan baratan baankii garaa garaa keessa ramadamanii hanga itti aanaa manaajaraatti kan gahanillee ni jiru. Inumaa baankii Sinqee keessa immoo manaajarumallee ta'ee maallaqa guddaa kan argatu ni jira. Erga waraabessi darbee sareen dutti akka jedhan yeroosis gaabbaan ture amma immoo ittuu gaabbeen ergan hojii kana hojjechuu eegalee barnoota ikoonomiksiitiin galmaa'een amma waggaa 3ffaa barachaan jira. Yoo rabbi na gargaareefis bara dhufu eebbifameen tarii hojii kanatti fufa tarii immoo yoo rabbi na milkeesse baankii seeneen kaayyoo koo galman gahadha. Eebbifamee hojii qabadheen waggaa 2 booddee gaa'ilan dhaabbadhe. Jaalallee kan durii si'a hedduu fuudhuuf ka'ee haatiif abbaan koo na dhiisisan otoo hin taane bakka hojiitti kan wal barree umriidhaan kan wal gitnu baay'ee bareedduu kan taate amantaa isheettillee dubartii cimtuu haala qalbii bareedina amala ishee namni arge haadha manaasaa godhachuu kan hawwu barsiistuu tokko waliin gaa'ilan dhaabbadhe. Gaa'ila keenya keessattis haga ammaatti ilma dhiiraa tokko waliin horannee jireenya gaarii gammachuu qabu waliin jiraachaa jirra. Ani ijoollummaa kootii kaasee amalli koo haasa'uu, taphachuu, kolfuu, nama waliin of gadhiisee jiraachuudha. Guddaa, xiqqaa, kan namni kabaju, kan namni hin kabajne jedheen bakka ittiin dhala namaa qooduu hin qabu.
hunduma waliin hangan danda'e nagaadhaan jiraachuun ayyaalaam. Kanaanis hiriyoonni koo dafee nama waliin wanta walii galuuf ati maalii jechuun yeroo natti naafan illee ni qabu. Waan tokko tokko uumamumti kennaa godhee namaaf kenna mitiire. Jaalallee kiyyayyuu dafee qabadheen harka kootti galfachuu kan hin danda'e arraba kiyya dafee taphatee hidhee nama kuffisuuni. Kanaan gaa'ela koo kana keessa gammadee jiraachaa otoo hin jiru bara kana yookiin immoo bara 2016 gara jalqabaa mana barnootaa keenya fuulduratti kan argamu mana daabboof mana shayii tokko akkanumallee bunni kan itti gurguramu haaraa banamnaan anaa fi hiriyoonni koo waltaanee wanta gaarii waan dhiyeessaniif guyyaa guyyaatiin fayyadamuu eegalle. Haadha manaa koo waliin illee yeroo hedduu dabaree keenyatu garaagara malee ishee waliin illee mana kanaa nan fayyadama. Gaafa dabareen koo ganama ta'e haati manaan kiyya ganamaan kaateen ciree akka isheen naaf hojjettu hin barbaadu. Suuta jettee daa'ima ishee waliin kaatee boqonnaa fudhattee waan barbaadde hojjetanii akka nyaatan malee anaaf barii kaatee akka gugguuftu hin fedhu. Kanaan ciree kiyyas kan hin godhadhu gaafa dabareen koo ganama ta'e manuma shayii kanaati. Tarii maqaa otoo hin dha'ee namni biyya keenyaa hunduu ni beeka. Kanaan mana kana fayyadamuu jalqabeen mucayyoon bareedduu umriidhaan tilmaamaan waggaa 14 haga 17 kan taatu mana sana kan dalagdu ni jirti. Otuma nyaannii fi wanti mana sana keessatti hojjetamu mi'aawoo baate illee dargaggeessi mucayyoo kana barbaacha mana kana ni dhaqaa. Ni haasofti, ni kofalti, eenyuma waliin iyyuu dhimma hin qabdu. Anis haasoftuudha mitiiree balbala mana sanaarra gaafan gahu maqaa ishee dhaheen ol seenaa. Haati manaan kiyyallee yoo na waliin jirti ta'ellee jechuudha. Gonkumaa guyyaa tokko waa biraaf yaadeenii hin beeku. Bifaan amalaan haasoo isheetiin wanta natti toltuuf akkuma obboleettii koottiin waliin hin haasa'a. Seenaan jireenya duuba ishee immoo nama gaddisiisa. Haati ijoollummaan jalaa boqottee haati ormaan mana haadha ishee keessatti jireenya ishee dhorkinaan barnoota dhaabdee mana namaa galtee hojjetti. Kanaan anis mana kana guyyaa guyyaan otoo hin fayyadamu hiriyoota koo waliin deemnee guyyaa guyyaan otoo haasofnu mucayyoon kun guyyaa tokko xalayaa barreessuun daabboo yookiin immoo buskutii yookiin immoo cornaaqqee zayitaa fi fiinoo yookiin immoo daakuu furnoorraa dalagamu jala gootee gara kootti fidde. Yeroo ati mana kana dhuftu walii isaan beekuu miira addaatu natti dhaga'ama. Sin jaalladhaa barreeffama jedhu ture. Ani kolfee haasa'uu koo malee miira kanaaf guyyaa tokko ishee yaadeen beeku. Gorduubatti ol seeneen lammata waan akkasii sirraa dhaga'uun barbaadu akkan gaa'ela qabu akkan immoo akka obboleettii kootti si ilaalu ni wallaaltee waraqaati barreessite kana hiriyoonni koo otoo fuudhaniiru ta'ee gaa'ela kiyya irratti maaltu akka dhalatu ni beektaayii jedheen isheetti dheekkame. Miira sodaatiin wanta natti kenniteef deebinaan deebisne. Kanaanis guyyaama sana galgala haadha manaa kootti akka qoosaa godheen isheetti dubbadhe. Maaliif haadha manaa koo naman jaalladhu naman kabaju waan na taateef guyyaa tokkoyyuu waa'ee koo wantan isheerraa fageesseeru dhokseeru hin qabu. Iftoominattis nan amanaa. Dhugaa guyyaa kana na mudate miti waanuman jirreyyuu uumeen ishee kofalsiisuuf jecha wanta nan hin goone hin qabu. Haa ta'uutii garuu isheen ni naate. Dubbii kiyya dur akka fudhattutti kana hin fudhanne. Otoo ati hin tuttuqiin dubartiin dhimmatti si jaalladheera jettuun qabdu isheetti quba qabuu keerra of sirreessii jettee anattu eeggamte. Halkan kanas akka walitti bu'uu taanee lamaan keenya walirraa achi gaggaragallee rafne. Guyyaa sanarraa kaasee haadha manaa kootiin mana sana deemnee buna dhugna shayensii bitaa yoon jedhu tolinaan hin jettu. Anis akka durii koo firiidamiidhaan mana sana deemuun natti ulfaate. Bakka biraa immoo nyaataaf dhugaatiif anaafis hiriyoota koofis mijatu hin jiru. Kanaan otuman sodaadhu yeroon deemu mucayyoon dubaraa kun nuuf hin ajajamtu gara golaatti galti. Warri manaas waliin dalagan shakkuun eegalanii eenyuun baqattaa jedhaniis gaafataniini.
booddee irratti haasoon kiyya mana kana keessatti akka durii ta'uu yoo baatu haati manaa narratti bartee maali abaluunoo miiluma kee argitee golatti ol fiigdee atis jijjiiramteettaa jettee yeroo na gaafattu lakkii homaa mitii jedheen amansiisuuf yaaleem. Kanaan ammallee mucayyoon kun dhiisuu diddeem. Ofirra dabartee riyaasheetti waraqaa barreessitee maalis ta'e maalii si jaalladheeraa gaaffii kiyya hin fudhattu taanaan silaafuu jireenyan jiraadhu hin qabu ofin ajjeesaa kan jedhu naaf katabdeem. Kanaa ol obsuun rakkisaadha mitiiree haadha manaa waameen waan isheen katabde ka duraas ka ammaas ittiin argisiiseem. Ani nama gaa'ela qabu kabajamee jiraatu gaa'ela koos jaalladhu barsiisaa ijoollee kaaniifis jireenya fakkeenya ta'u nama jiraatudha. Gorsiinii namni akka koo isheef jaalalaaf hin ta'u tarii sobeen yoonan si jaalladhan jedheeni hiree guyyaa tokko yookiin immoo guyyaa lamaaf malee dhuguma gaa'ela kiyya diigeen ishee bira dhufuuf yookiin immoo lammata ishee fuudhuuf miti akka dubartiitti ishee gorsii jedheen isheetti himee. Ajab jettee dinqisiifamtee dhiironni hedduun akka ishee kadhataa oolan guyyaa guyyaadhaan xalayaa akka fuutu malee ofii nama jaallatteettu akka qabdu hin beeknu ture. Rakkoon qabu kun salphaadha. Na bira ooltee na bira waan bultuuf ittiin dheekkama nan gorsaanii jettee haati manaa naaf deebisteem. Haati manaas haga humna ishee gorsiteeniim. Kanaan amma immoo guyya sadaffaa hiriyoonni kootoo jiranii ciree fayyadamaa otoo hin jiruu ana bira dhuftee siif hin galumoo si jaalladheeraa ijoollee tokko miti haadha manaa tokko miti 10 dhibbayyuu qabaadhu gaaffii kiyya akkanaaf fudhattuun barbaadaa jettee bifa dirqii fakkaatuun haadha manaa mana sanaallee otoon sodaatiin na gaafatteem. Yoo akkanatti haasa'amu salphaa fakkaataam. Haa ta'uutii garuu xiinsammuun ijoollee waanuma salphaatti waan miidhamuuf amma hunduu beeku mitiiree gara golaatti ol fudheen mucayyoo kana gorsuuf yaaleem. Sa'aatii dheeraa fudhadheen waa'ee jireenyaa waa hedduu kaaseen itti haasa'eem. Haa ta'uutii garuu wanti namaaf milkaa'u jira wanti namaaf immoo hin milkoofnes jira. Gonkumaa na dhaga'uu diddeem. Ifaaf ifatti of hin balleessa jedhee natti himteem. Hojiillee hafeen naannoo sa'a lamaa wayi ergan ishee gorsee booda diddee jennaan kana kanaasaa jiru si miti namuma gaa'ela kiyya diiguu barbaadeetu karaa kee natti ergameera malee jedheen goginsa dubbii isheetti aareen hojii dhiiseen gara manaatti galeem. Haati manaa kiyya mana jirtiim. Waan ta'e waan uumame isheetti himnaan dubartiidha mitiiree hojii hojjechaa jirtu lafa geessee mana ishee kana deemuun mucayyoo kana waamtee gorsuu haadhummaadhaan itti dheekkamuuf yaalteem. Haa ta'uutii garuu mucayyoon bareedduu kuni siin kan sitti irrate hin qabduutii akkas taataa jaalalli immoo jaarsa jaartii ijoolleen jedhu waan fedhe jedhi waan fedhe dubbadhu abbaa manaa kee jaalladheeraa jettee dubbii kokaatti himteem. Haati manaan kiyyas aaruun ati dhugumayyuu ergama qabda jettee kaballaadhaan itti cuftee lamuu lammataa maqaa kee dhageenyaan poolisiidhaan siin qabsiisa jettee aartee isheenis guyyaa kana hojii hafteem. Wanti kun ammas salphaa hin taaneem. Mucayyoon akkana natti taatu kuni guyyaa sana galgala qoricha mana keessa jiru lubbuu kiyya of hin balleessa jettee fuutee dhugdeem. Kanaa ol kan nama naasisu hin jiru mitiiree nuuf bilbilamee haati manaa kiyyas halkan mana yaalaa deemneem. Kanaan bira bullee rabbis nu oolchee lubbuun mucaa kanaa nagaa nafeem. Haa ta'uutii garuu guyyaama fayyite ani yookiin si waliin jiraachuu yookiin lubbuu kiyya balleessuu filadheeraa maaliif kanarraa na hambistanii jettee nutti dheekkamteem. Haadha manaa ofii biratti salphina akkanaa fudhachuun ulfaataadha mitiiree waan jennu waan dubbannu dhabnee amantaan keenyillee garaagara waan na tureef abbootii amantaa isheen amantuu bira deemnee akka gorsaniif haasofsiisneem. Dhufaniis haasofsiisaniim. Haa ta'uutii garuu mucayyoon kun kanarras kan dabartedha. Tokkoo keenyayyuu dhaga'uu diddeem. Si'a lammaffaaf qoricha mana keessaa liqimsiteem. Ammas halkan waamamnee mana yaalaa deemneem. Ka duraarratti illee garaan ishee waan miidhameef kanaan booddee dabalattee jennaan carraan lubbuu nafuushees xiqqaadha. Carraan qaamni ishee qoricha amma kanaa dandamatus muraasadha. Tarii rakkina ishee beektu waan na ta'eef furmaata kennaa fi haala danda'amuun ijoollummaadha waan na ta'eef
kunuunsaa jedhamee. Kanaan dhukkubsattee haga fayyitutti guyyaa 3 mana deemeen gaggaafachuun eegale. Kun immoo wal'aansoo biraa mana kootti fidee dhufe. Ani kan nama tokko kan haadha manaa kooti mitiire haati manaan kiyya yeroon deebi'u maalin beekaa wantaatiin ishee waliin dalagdu jettee na shakkuu eegalte. Dur walumaan wal deeggaraa turre amma garuu haati manaan koo yaadaan narraa adda baate. Nama ta'anii lubbuu namaatti murteessuun ulfaataadha mitiire wantan godhun dhabe. Tarii mucayyoon kun guyyaa tokko haala laallattee bakka namni isheen arginetti waa'ee of gootee akka kiyya lafa kanarratti waa'ee isheen kan ofitti gaddaafu hin jiru. Wanti obsaa ol darbu walitti nama buusa mitiire. Haati manaan koo guyyaa 2 mana sana deemuun mucayyoon kun daandiitti baatee arrabsitee jennaan manatti galchitee reebdee jirti. Ani kana gidduutti nama boqonnaa dhabu ta'een jira. Ajandaan mucayyoo kanaas gaa'ela keenya keessa seenee har'a wanta guddaa waan itti walitti nu buusu ollaan hiriyoonni kan beekan oduu magaalaa na jalaa ta'eera. Kan nama ajaa'ibu mucayyoo kana kadhatameen otoo hin taane kadhadheen otoon fuudheeyyuu kan natti toludha. Kana isheetu hafe nama jedhamu miti. Haa ta'uutii garuu ani gaa'ela qaba. Gaa'elli immoo takka majaarratamaa. Guyyaa guyyaadhaan otuun mana sana seenuu dhiiseellee akkattin ishee arguu dhiisuun qabu. Dabaree koo waan beektuuf balbalarra dhaabbatee ijaan na barbaadaa keessummeessiti. Hiriyoonni kiyyas innoon dhufne innoon jiru darbeera jedhanii akka moodiitti isheetti taphatu. Anaaf garuu qoosaasaarra ajandaa gaa'elaa na jalaa ta'e. Wanta nan hin yaanneen wanta nan hin gooneen guyyaa tokkoyyuu haati manaan koo akka dhiphattu dhimma gootee immoo waa'ee kanaan jireenyi kiyya akka miidhamu nagaa dhabuun barbaadu. Haala kamiin akkan sirreeffadhu garuu rakkoo natti ta'ee jira. Jaalatamuun kennaa ta'us umriin sadarkaan wal madaaluun wanta dursee ilaalamuu qabu. Mee maal na gorsitu? Sanaan booddeellee rabbumatu nu gargaaraa jira malee mucayyoon kun yaalii garaa ofirratti gooteetti. Mee isin immoo yaada keessan naaf qoodaa. Jaalalaan kan of ajjeese lubbuusaa of balleesse dhiiras dubartiis baay'ee jira. Anis kanaaf sababa akka hin taane baay'een sodaadhe. Haga har'aatti qoramaan jira. Ana obboleessa keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa seenaa guyyaa har'aatiillee waa akka barattan waa akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha kallachumaan amma immoo gabaa baankii fi gabaan gurraachi biyya keenyaa meeqaan akka oole kan isiniif dhiyeessu ta'a. Baankiiwwan biyya keenya keessaa baankiin Gadaa doolaara tokkoof qarshii olaanaa kan kenne akka guyyaa faranjootaatti Aguust 17 bara 2024 haga har'aatti yookiin immoo Aguust 22 bara 2024tti gatii wal fakkaataa ta'een doolaara Ameerikaa tokko 107.3 bitee 112.7 gurguraa jira. Paawundii 126 bitee 132.48 gurguraa jira. Yeroo 114.3 bitee 123.7 immoo gurguraa jira. Dinaara Arab Emireetii 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 immoo gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113.7 bitee 120.5 gurguraa jira. Gabaa gurraachaan doolaarri Ameerikaa tokko 119.7 bitama yeroo jiru Yuuroon 133, Farankaan Chaayinaa 140.5, doolaarri Kaanaadaa 88, doolaarri Awustiraaliyaa 80.3, Paawundiin Ingiliz 156.7, Dinaarri Kuweet 391.6, Dinaarri Arab Emireet 32.6, Riyaalli Saawud Arabiyaa 31.9, Riyaalli Kwaataar 32.8, Riyaalli Oomaan 311, Dinaarri Joordaan 168.8, Dinaarri Bahareen 317.6, Paawundiin Ijipti 2.4, Riyaalli Yemen 2.478 bitamaa jira. Kunniin madda Itiyoo Forex irraa ragaa arganneera. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Like, share, subscribe gaaffii keessan komentii jalatti qooduun dagatinaa jechaa qophii gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.